Anu uffata siifinta fooxaaf shitaa kee fooxaaf shitaa caalaas dabarsee qabattoo harma kee kanaas dabarsee yoo feet quunxaate. Kunta paantii taataami. Eeyyee naan taa'u kaa naan jaaladhaaf hin jedhe lakkii boo isa quunxaa sanii mi qabattoo mormaa wayyaa. Okay, yeah. Isin haya sinyete paantii naaf taataa. Okay, naatee sinyete moo maal sinyete? Naan ta'in isa quunxaadha waa baay'eetu karra hulaa sanii isa kunoo dhufa anaaf ta'i qabattoo harma kiyyaa yoo feetes naan ta'i daa'imandiif almuuniyeemii kiyyaa naaf bareechi warqii ta'e morma kiyyarra onnee kiyyaas ta'e. Achirraa maaltu paantii sababni irra naan ta'in sinyete maali? Sababa maal irraa kan ka'e maaltu jira maaltu achirraa dhufa? Nama jaalatan yoo jechoota jaalalaa baay'ee jettaanii kanaaf hin jedheeni garuu sin geessu anganda sanii karra hulaa sanii waa baay'ee dhufa dhangalaa gara alaatti dhiisi achii miti anumaaf taapha qabattoo hormaati. Guutuu channel humna Oromoo Jabeessa China Dabada. Guys, akkuma beekamu har'a mudannoo jaalalaa jechuun ni jira miti mudannoo namni jaalarratti akkaataa jaalarratti taanii hanqamta akka jaalatee isin hanqamta akka jaalatee akkamitti wal dhiisanii egaa namni beektaa madaa hin qabne hin jiru anuma irraa kaasi akkasuma madaa isaanii tanaan gaafa akkaataa isaan itti ramadaawan si galee maal balleessee takka immoo akkamitti akkas ta'ee hanqamta akka jaalatee maalirra wal jaalatanii maalirra wal dhabdanii jaalate kam nama gooti tanaan gaafadha guys hanqadhuma qobbii teenyatti nufana turaayin afeerraa teenya okay sumarraan jalqaba mee ati mudannoon jaalalaa tan si mudatte namni haalaan jaalatte akkaataa itti jaalattee fi akkamirra wal dhabdanii gaafa jaalattuun akkam taate beektaa baay'een jaaladha mudannoo jaalalaa hamaaf mudannoo jaalalaa beekamaa ta'e mudannoo jaalalaa dinqisiifataaf mudannoo jaalalaa kofalchiisaaf mudannoo jaalalaa dhageeffattee sagalee keenyaan itti bohaartu baay'ee isaa qabna garuu jaalala keessatti baay'ee miidhamne baay'ee hofne baay'ee cabne osoo hin beekin baay'ee cabne osoo hin beekin baay'ees miidhamne garuu gaafa barree kaanu deebinee itti gaabbine silaa jaalaltii onnee namaa kan cabsuutu kan onnee qofa hin cabsine miila namaa kan cabsitu taate sababi miyyoo takkaan ol kee hin deemu jechuudhaani silaa akkasuma akka onnee cabsitu caalaa sammuu namaanis madeessite sammuu namaa rukuttaanis baay'ee kan barbadeessite gubdu taate miyyoo takkaaf gubaddeen jire jechuudha. Ni beektaa miyyoo takka baay'ee wal jaalachaa turre yeroo ijoollummaa keenyaadha waliin guddannee ani yeroo sani jaalala hin beeku dabarsee abaaboo namaa kannuu hin beeku akkasuma jaalalaas hin beeku garuu waliin barachaa turre akka carraatii osoo waliin mana barnootaa deemnu waliin biyyee daakaa bishaan waliin dhaqaa wofcoo akka jedhamu sana waliin wofcoo maatii keenyaa dhaqaa walittiin ollaadha waliin guddannee jechuudha gaafa akkas waliin guddachaa deemnu jaalalli kan isii baay'ee anarraa qabamtee turte anaanis of jaalachiisuuf waa baay'ee goote garuu jaalalaan hin beeku yeroo sana. Isin yeroodhaa fi dura jaalaltii tante isirraa si qabdu san akkam sin jettee maal sin jettee haala kamiin sitti ibsatte yookaan ammoo ati hoo maal jetteeniiti itti ibsatte. Yeroonni fi jalqabarraa wal jaalachuu eegallu isiin ansiin jaaladha jettee anaa wajjin kolfuu anaa wajjin taphachuu jechoota jaalalaa naan jechuu bakkaan sii qaban nattiin dhagaamta naan jettee. Ati. Siitu dura gaafate moo sire? Ani dura hin gaafanne isiitu anaan gaafatee ture eega jaalalaan isiin na gaafattee turte. Jaalala isii keessummachiisuudhaaf jedhee bakka yeroo sanitti naan keessummachiisa ture garuu bakka jaalalaa isaa akkasii dilas hin beeku ture jechuudha. Jaalaltee anaaf haaraadha. Booddeesii ammoo isiirraa gaafaan qabamee ka'u isiidhaaf baay'ee miidham isiidhaaf baay'ee cab isii barbaachaaf kufee argame yeroo jalqaba. Okay, isiin dura nama jaalattee gaafatan dura ati akkuma keessatti normaal ammoo suduras nama jaalattee isin beekti moo sirra waa beekti moo kabeeyanii? Isin na duraan nama jaalattee beekti anaatu isin dura jaalattee hin beekne malee akkatti jaalala nama qabsiisan akkamitti akka namni jaalalaan qabamu amaloota akkamii miira akkamii watti agarsiisu kan deemsaa kan dubbii afaanii kan laalcha ijaa isii biratti hin baay'ee beekamaadha jechuudha. Yeroo miira jaalalaa keessa na galfattee fiizaa jaalalaa gaafii naaf dhiyeessitee kaatu gaafaan eeyyee bakkaan sii qaba jeeni keerraan yoo mana barumsaa dhaq isii ijaan arku malee hin oolu.
yoo mana barumsaa kaniin hin dhagahin sagalee sii kaniin hin dhageenye oole ani hin oolu jechuudha. Ila mana isaanii deemeen akkanuma kitaaba irraa fudhadha jee ijaan isii harkuu jechuudha. Sagalee sii dhageeffachuu yoo mana isaanii dhaqee kitaaba fudhachuudhaaf dhaqee isii dhabeellee sagalee sii dhageeffadheen deema. Baay'ee jaalalaan isiirraas qabame isiirraas miidhame jechuudha. Okay, jechi isiin gaafa san keessatti isin jettee ati illee ammaa hin raanfanne kan illee ammaatillee sudura deemu kan ammallee jechisu yoo dhageeffatte garaan dhaas jiru. Jechoota akkasii kan isin naan jechaa turtedha. Baay'een si jaaladha. Baay'ee natti hin dhagaamta. Dhahannaa onnee tiyyaa, argansuu somba kiyyaa, seelota dhiiga kiyyaa, ati ija tiyyaaf gurra kiyyaa. Allahu akbar hayya. Maal kana qofa harkaaf miila kiyya naan jettee turte. Ati anaaf tokko kumaatama namaa ijaan si gaada garuu anaaf ana qofaa siin argata naan jette. Ni isin dagadu na keessa illee hin badu akkasuma jechuudha. Okay. Takka ni jira miti silaa uffata naa taate uffata isaa naa taata siin hin jenne. Maal kana qofa waa baay'ee naan jettee turte yoo baay'ee naan jaalatte maal naa taata naan jette waa hundaan sii ta'a yoo feetes warqii ta'e morma keerra sii rarree morma kee sii bareecha maal kana qofa saatii harkaa sii ta'e yeroo anarratti ni ilaallatta inna jaalalaa jechuudha. Kana qofaa miti dhahannaa onnee sii ta'e dhiigota kan kee geeddara maal kana qofa hargansuu somba keessa ta'e oksijiinii anaan galfachaa kaarbaan daayoksaaydii anaanis baasta. Okay, sammalee ammas waan biraa uffatarraa uffata kam silaa naa taate jette ati yoo maal jettee no? Uffatarraayis waa baay'ee na gaafatte inna naan jaalattu naaf ni taata isa uffata an uffataa siif hin ta'a fooxaaf shiitaa kee fooxaaf shiitaa caalaas dabarsee qabattoo harma kee kanaas dabarsee yoo feet quunxaate. Kunta paantii taataafi. Eeyyee naan taa'u kaa naan jaaladhaaf hin jedhe lakkii boo isa quunxaa sanii mi qabattoo mormaa wayyaa. Okay, isin haa isin jettee paantii naaf taataa okay naatee isin jette moo maal isin jette? Naan ta'in isa quunxaadha waa baay'eetu karra hulaa sanii isa kunoo dhufa anaaf ta'i qabattoo harma kiyyaa yoo feetes naan ta'i daa'imandiif almuuniyeemii kiyyaa naaf bareechi warqii ta'e morma kiyyarra onnee kiyyaas ta'e. Achirraa maaltu paantii sababni irra naan ta'in siin jette maali sababa maal irraa kan ka'e maaltu jira maaltu achirraa dhufa? Nama jaalatan yoo jechoota jaalalaa baay'ee jettaanii kanaaf hin jedheeni garuu sin geessu anganda sanii karra hulaa sanii waa baay'ee dhufa dhangalaa gara alaatti dhiisi achii miti anumaaf taata qabattoo hormaati. Allahu akbar. Kanaaf sani jee waa sitti hin himu waan uumamaan dhufa karra saniini waa baay'ee dhufa gara saniini akkasii dhiisi kan ol baasee waa sitti hin himu baay'ee. Okay, isinoo gaaffii siin dhiyeessine silaa ati yoo gaaffii hin dhiyeessineefi silaan maal sii ta'ee feetaa uffannaa qaama keetiitirraa qaama kiyyarraa takka immoo qaama keetiirraa silaan akkam sii ta'ee feetaa jetteeni isinoo ati yoo gaaffii dhiyeessiteefi isinoo okay isin hin jenne akkati qaama uffata qaama sii taatuuf. Isiniin naan jettee barna gaafatte yoo maal sii ta'e natti hin tola ana qofaaf jiraadhu tiyya qofa ta'i argansuu kiyya qofa ta'i dhahannaa onnee kiyya maal kana qofa akka an si jaaladhu anaan jaaladhu onnee qulqulluudhaan siif qaba naaf qabaadhu isa onnee qulqulluudha sittiin hirkadhaa jiruu tiyya naa ta'i harkaan si qabadha si faanaan deema jaalala dhugaa an dabarseen siif kanna akkasuma naan jaaladhu na wajjin jiraadhu abdii isa borii hegeree tiyya jeen ittiin walaleesse ishii jettee anaaf fudhatte gaafa sanirraa kaanee osoo addaan hin bahin takka lama jennee waggaa 12 tarree akkasiin carraanirree booddee gargar nu baase. Okay, jaalallee ta'e ta dura jaalattisan ka ta dura jaalattisan yoomiyyuu ni dagatamti. Okay, takka immoo wayirra wal dhabdan ittiin deebitu faadha moo yoodhaaf himma isiin dhufte taammoo wal janaajinu jirtan yoo wal bira ishii dhufte eegaatan ammoo wal jaalachuu jirtan saniin isin gaafa duraa san tagaddaaf gammachuu fi jaalala fi hundi sirra bartee amma si dhuftan yoo si dhufte taammaa tanaa wal jijjiirtanii. Silaa isiin dandeesseetuma deebitee anaaf dhuftee kan argamtu taate kan ammaa kana hundasaa biloo godheen dhiisee bira tara maal bilooki qofa bilookeen dileetitti haaya. Akkana si ammoo okay ani immoo dhufuu dhiisi yoo inni dhufette garuu niin jaaladha
jaalala silaa gartee miti fuudhaa fi heerumaa fi maarree kanaaf ta'u. Numaan jaaladha malee ma'anaa isin beeku khalaas. Numaan jaaladha malee darbite sammu isheen maduraa san taniin guduraa san waa wal miina jiruuf jechuudha. Numaan jaaladha malee ta'ammaa tana naan caaltu. Ta'ammaa tana naan caaltu. Garuu isiin dagadhu isiin hin dagatamtu. silaammoo na taate Lakka isiin yoomiyyuu hin dagatamtu. Yoomiyyuu hin dagatamtu ta duraati waan taateef yoomiyyuu hin dagatamtu. Garuu ta'ammaa tana naan geessu ta'ammaa tanaan isin jijjiiru. Garuu isiin hin jaaladha. Jaalachuun hin jaaladha. ani akka kiyyatti jaalallee naaf jalqabaa suni onnee tiyya waraante hargansuu somba kiyyaa dhoofte taree fi halee fi tiruu koo yaafteeti bakka itti baafte yoon isii hin garre yeroo sanii waggaa dheeraa gammachuu hin qabu ture yeroon sagalee sii dhage anin qallaan kun gabbadleen guuteen bakkeega bakki taa'umsaa nan fuudhu yoon deemes deemsi narraa tola naan bareeda yoon ammoo isii hin dhageenye huqqadheen qalladha lilmoo fi akka haanxii ta'een qilleensaan na fuudhee bakka hunda naan dhaabbata. Okay, sa dhugaadha jechoonni dhiiraa fi dhala jidduutti jedhamu tokko jecha kamitu nama lameen kana jidduu jedhama beektaa? Fakkeenyaaf ati fireentii tante wal jaalattan fakkeenyuma goonaa anaafati wal jaalata an dubartiidhaati dhiira an dubartiidhaati dhiira deebiteetii maal seeta beektaa? Wajjin naasonu akka malee wal jaalanna takkikamee na jaalatta. Yuudhaa fi arraan hangarre deemtee na ciiftaa takki immoo yoo na hangarre hirriibni sin qabu maaliif sin qabne maaliif ifi sin qabne maaliif ifi hin rafne akkamiin tahaa yaaddame. Waan dhugaati beektaa nama baay'ee jaalattu baay'ee sitti hin dhaga'amu hargansuu jireenya keetii godhattee abdii jireenyaa irraa qabdu akkasuma isiin sirraa qabdu waa baay'ee taataaf waa baay'ee sii taati akkasuma siin malee hirriibni nan qabu jettaan kun jecha dhugaati yoo isiin dubbifne sittiin qorra sittiin dhaamota bakki ciisicha kee yeroo guyyaa dhayxee isiin dubbifnerraa si qorra si diilallaawa booraatiin kee hammannaan ta'u ansoolaan kee afannaan kee hundisaa qorraan guutama garuu isii dubbistee kanaan sii fawwa si aayina qabda miira gammachuu qabda miira bareedaa mi'aawaa jaalalaa san qaba maal keessatti ani immoo akka beektaa isiin hin jaaladha hogguun bira gattee haasoon beeku jecha isiin naan jette assalaamu alaikum maaf naan jenne takki immoo akkamii yoo naan jette hin dubbadhuuni qofleetumaan nagee wayyayyeenituma bobboonee wanni jee kalaas dachiin tun fuutu dachiin tun hundi daawwitiin attaati daawwitii duudee kiyya duubaa fi mataa kiyya duubaa fi hundaan farkaachuu si galtee dachiin akkasiin naan marte jechuun deebi'eetiin gala jecha isiin naan jette san yaadadheetiin booya amma walii waan baay'ee si jaalattu waan kanaan beeku dhaqeetiin booya dhaqeetiin booyee itti deebi'e ammas hogguun ci dhaqe ammas cal. waan baay'ee si jaalattu waanuma dhugaatii waanuma jiruusi waan jiraataas jiru waan garrees arguufis jirru kaani wajjin argines dabarsine taani wajjinis argaa jirru waan dhugaatii ni beektaa anfaan yeroon sagalee si dhage bakka addunyaan tun guutuu irraa haa taate gammachuu addaan citan qabneen qaba yoon hin hojjenne isaan nyaadhu natti hin fakkaata